Ashama harka fuudhee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootii galata rabbi viidiyoo tokko qabadhee isinii dhufeera itti babbashannanaa itti babbooraan isiniin jedha. Inni kuni bishaan besinii jedhama. Bishaan ijoolleetu keessatti taphata. Akkuma jallisiitti hojjetame inni jalaa inni xiqqaan kun yoo baarri garuu guddaadha. Daangaasaa soo deemanii deemamee xumuramatti fakkaatu miillan jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko namatti tola laalaa fi itti bashannana. Inni kun xixiqqaan kun immoo ijoollee keessa taphata. Harka namaatiin kunniin uumama rabbiitii miti nam-tolcheedha. Kun immoo uumama rabbiiti. Baarri uumama rabbiiti. Rabbumaatu akka namatti uume. Baay'ee bareeda. Bishaan isaatis guddaadha. Yoo daakanillee caafumaan seenan malee keessa walakkaa seenuu hin danda'amu. Bishaan isaa guddaadha waan ta'eef caafiin seenanii keessa tattabatanii. Kunniin immoo xilaadha. Akka xilaatitti aduun akka namatti hin baane warroonni bishaanuma laaluuf deemantu jira. Achi jala taa'anii kursii qaba. Kursiidhuma san irra teessee ilaalta. Fedhii daakuu qabu hin daaka. Kan taa'es immoo inuma taa'a. Taa'eetuma laalee gala kan barbaade jechuudha. Kan barbaade immoo seeneetuma daakaa dhorkaan qabu. Akkuma fedhanitti taphatu jechuudha. Keessa namni daakaa beeku jechuudha. Namni hin beekne immoo yoo seene bishaan garuu baay'ee xiqqoo ishii rakkisa. Bishaan isaa guddaa waan ta'eef. Kanaaf namoonni hedduun baay'inaan seenanii nama muraasatu seena malee. Nama dandeettii isaa qabutu seena malee. Kuuwwan caafumaan miillumaan keessa dhaabateetuma keessaa baha malee keessa seenee akka namoota sirriitti dandeettii qabaniitti akka nama dandeettii daakaa warra qabuutitti hin daakanii caafumaan miilluma ofii jijjiisaniituma keessaa babbahanii isiniin jedha. Isin immoo laalatti itti bashannanaa itti bobbooraa. Harka fuudhee akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jedha. Har'as viidiyoo tokko qabadhee isinii dhufee jira. Baay'ee namatti tola. Laalaa itti bobbooraa itti babbashannanaan isiniin jedha. Viidiyichi immoo kana fakkaata. Isinitti mul'ata jedhee yaada. Yookaan baay'ee bareeda. Inni kun immoo bishaan xiqqaa isaati. Bishaan guddaa miti kan daa'imman keessa taphattuudha. Kan gubbaarratti argitan kan gubbaa sun immoo baara guddicha galaana guddaadha. Isaa namoonni hedduun hin daakanii. Namoonni muuxannoo isaa sirriitti daakaa muuxannoo qaban hin daakanii. Yookaan nama muuxannoo qabne jechuma kursii qabatee xilaa jira. Akka aduun isaanitti hin baane jechuma jala taa'aniituma hin lallaalaniituma ka'anii gaggalu. Warroonni muuxannoo qaban immoo hin daakanii. Kuuwwan immoo tattaa'eetuma isaanuma laalee babbashannaneetuma itti bobbooreetuma gala. Miila ofii warri jijjiisuu barbaades warri daakaa hin dandeenye miiluma ofiitiin keessa seenee miila ofii jijjiifateetuma deebi'a. Baay'ee namatti tola. Isiniin jedha laalatee itti bashannanaa itti bobboora. Warroota isinitti tole immoo koomantii kiyya jalatti yaada keessan ibsadha. Waan baay'ee irraa hubattus sirriitti waan baay'ee irraa argattu. Laalatee itti bashannanaa yeroo baay'ee xiqqoo sammuu nama boqochiisa. Baay'ee namatti tola. Kanaaf itti booraan isiniin jedha. Nagaa naaf ta'a.